Baas macaafa qulqulluu. Baasi Qolaasiyaas lakkoofsa isaa tokkoo fi boqonnaa miraafii isaa tokkoo fi lakkooftuu 15 baasi. Waan inni jedhu silaatuun beektaa miti. Maali Qolaasiyaas? Qolaasiyaas maali? Ooyime. Maammedi maan qara? Qolaasiyaas maan jedha? Maammedinuu maan? Muhammad ka nama. Maammadi mootummaa galeera moo galee nagama? Maammedi jannata argateera? Meeqa Yesuus dhaabbaddooti dhiira moo dubartii atisa? Maammedi jannata galeera moo galesi? Qoykaa gobasiisan hin jarjarin mee? Hin jarjarin suuta jedhe. Akkamati nagaan Hojii kan akka keessan hojii fixannee miidiyaa irra guyyaa kana lallabaa onneedhaa oollu. Achiin daqiiqaa tokko dubbannaan arrabaa fiigdanii. Gajjettanii nama ibsuuf isin hin galu. Yesuus keenya meeqoy ka Israa'el sanii miti Yesuus keenyaa mi'ati akkam? Yesuus anaa miti Yesuus naaf ifa jire kiyyadha malee Yesuus anaa miti. Maqaan kee maali? Maqaa kiyya irraa maan goota kunoo maqaan kiyya Yesuusi. Maqaan kee Yesuus naaf ifa kiyya. Okay, maqaan kee too. Maqaa kiyya irraa maan gootati? Maqaa kee sin beeku maqaa kee hin qabdu maqaa? Maqaa kiyya irraa dhimma godhate nama dhimmi maqaa kiyya irra kaasamutu waa'ee kiyyaa miti annama waa'ee namummaa kiyya irratti haasofnu waa'ee waaqummaa Kiristoos Yesuus irra dubbatu kanna. Okay, maqaa dubartii qabdamoo maqaa dhiiraa qabdati? Maqaa fedhe haa qabaadhuuti ati ka barbaaddu nama doonteeni waaqummaa Yesuus Kiristoos miti. Maalittiin si beeka ati namoota hoo maalittiin si beeka sin arguuni sin beeku dhugaa. Dubbii kiyyaa nuna beekuu dandeettan bineensi hin dubbatu beekta kasii galuu qabu. Hin dubbata wallaahi hin dubbata harreenuu hin dubbatti harreen bal'aa. Ati eegi nama ta'uu kiyya hin beekne qara waaqummaa Yesuus tu dhugaa wallaalte maan nama ta'uu kiyya eegi hin beekne. Wanna ati beektu hin jiru jechuudha. Sayxaanillee hin dubbata harreellee hin dubbatu. Hin gowwoomina waan kana himuun keessan oolu. Amma ati amma nama moo maaliin siin jedhame? Annama. Nama keessaa dhiira moo dubartii? Qomaan adda baafachuun keessin barbaachisu. Adda baafadhuun qaba kaa. Adda baafattee baafatuu danda'e. Okay, ayyee sin gaafa. Yesuus dhiira moo dubartii? Yesuus dhiira moo dubartii? Yesuus namummaa isaatiin ilma dhiiraati. Dhiira akka kiyyaa kanaami? Namummaa isaatiin. Dhiiraami? Waaqummaa isaatiin isa si uume, isa si dade. Eegi majnuuna taati eegi. Isa uumama hundumaa dura ture. Akkaan jedhe. Isa duraa kate, isa duubaa kate. Durillee ka jiru, ammallee ka jiraatu, amma achillee ka jiraatu. Suuta ka. Maal dubartiin akkanatti hin jarjartu. Dubartumaan se'aa miti. Waan hin jarjarin ka. Suuta maal hafuuratti deebimee ati foon keessaa bahi. Bahi mee. Sirraa waggaa sirraa haa rukutu waaqayyoo galgala kana ibidda karaa mana kee irra sii kaa'e. Waan jedhe dhaggeeffadhu. Banadhu. Mutu godhatteessa. Hangasuma. Ifaadhaan han jettina. Mabraatii qabadhu galgala kanaati guyyaa irraa. Dhiira moo dubartii saamsa? Oromoo afaan Oromoo lekka tokko haasa'u jirti na baxabbaxxee bar. Ani obboleessa yookaan obboleettiin jeeni magaalaa maa obboleessa yookaan naataatee barsan. Akkam godhame anaaf uummata pheenxee olii buusuu deemte mucaan. Annaan jaalladha ijoollee pheenxeetii nagee qotti hanqara maal. Alamaayyoo. Wallaahi mata yaa rabbi har'a guyyaa irraa kana galgala subii isin biraa kana pheenxee saddeemoo sagalaaseessee hundi maquma si himachuu didde. Hundi. Bakka siisanii boonee. Abeet. Alamaayyoo nagaan siif haa ta'u. Abeet. Jirtu? Nagaa galata waaqa akkam. Wallaahi galanni rabbiif tokkichaaf haa ta'u. Jirra galata rabbi. Ati kiristaana moo islaama? Ortodoksii. Kiristaan. Ortodoksii. Okay, maaliif pheenxeen ta'in? Dambara waajjira. Maal jechuu gaafii akkamiiti? Pheenxeen kiristaana moo islaama? Kiristaana dalagiidhaa fuudhi kiristaanaa. Amma dhaggeeffadhu hin deebisu bara. Hin deebisu. Horsiisa hoolota. Kiristaana.
Kiristaana ta'eef kiristaana qofaa miti waan. Dhaggeeffadhu. Pheenxeen kiristaana moo islaama? Moo waaqeffata? Ofalu jira bara. Takka gaafii kana waldaan sin gaafattu. Waldaan isinirra dubbisteetuma sadaqaa sii guurrattee deemu. Alamaayyoo. Alamaayyoo. Abeet. Pheenxeen biyya lafaa kana pheenxeen ni jirti moo hin jirtu pirootestaantiin? Ashi. Jirti moo hin jirtu? Alamaayyoo kana buusee waan beekuun. Wangeela irraa fagoora. Aboo qoy inni ortodoksiidha. Pirotestaantii. Maqaan isii kunuun toluufi. Ati maali jedhan ati pheenxeedha ani pirootestaantii naan jedha bar dhufee sanoo akka nama. Hiriira jechuun mormi dureetti bar Wali pirootestaantii. sindiruu deemaati jarana jalaa callisaa isin keessa madeessa. Kun maqaa jijjiirrattee dhufteeti. Boona eetteedhaan. Maqaa Wali jijjiirrattee sindiruu dhufte. Ampeenteedha. Beeke hundi keessan pheenxee ka dhufu hundinumaasa waliin dhaggeeffattu bar. Mana yaalaa hin dhufne mana yaalaati kuni mana Amaanu'el. Zimmereen immoo oduu baay'ees taree an keessan ol kaastee. Koi gurbaan gaafa jira amma waan wajjin haasa'u jira mee koi alamaayyoo ortodoksiidha wajjin haasa'u jira pheenxeen cal jira mee isin ortodoksii tanaan amantii Itoophiyaa keessa turte tana ta pheenxee tola turte tana. Alamaayyoo. Alamaayyoo. Okay ayyee bas kanattiin ol dabara boona. Fixatee inni beekan de boona. Ofirraa kaas. Abeet. Nagaan siif haa ta'u. Ameen siif illee. Ani islaama ati yoo. Waaqeffataadhaan pheenxee. Arrabni akka waliin garte Ahmad kijiba gartee beektee tana. Arkabai, dongorte arkabai wallahi. والله سلا من عيسى ابن مريم جان قل عيسى ليس الله جدين جران أسيت أتي وقفت هذا مو بنت جلات ريبر الرب أكجران نملا ما كوال جالة والجنة جنو جران الرب ثاني يوم يسر متجران جركوني نشودو نفي وان براته ولاف كته أو ديبي أوكي بونا Arawaddaa tiraasa. me koi alamayyoo ati fixadhe arabarnaati ati ortodoksii me koi gurbaan loluu ture reefu aggunan siyaases waa'een pheenxee irraa aggunaa isaa loluu ture laal amma ani waaqeffataa pheenxeedha jedhe Asai. okay boona ati pheenxeedha moo waaqeffata eh Ageessee tan jedhama. na irra deebi pheenxeedha moo waaqeffata kute wayyoo waaqeffataa yoom pheenxee taate fissuun waaqeffataa fissuun pheenxee kanuma ajaa'ibaa dhufa galgala kana guyyaa kana wagee hirriibaa na kaaftan kuttee hindi ashir Xiqqoo baay'annaan isheen isinti godha bara isin gore. Nu oomishte innaan oomishte. gisee walitti qabamtee na fidi addaa hin galcha Sadi. Na dubbisi meena. ayyee kunis amma akkasuma naan jedha eenyu maan en geeta Maan nan dhageeta maqaan kun Tazarraan jedhama. maan en geeta tasarra tafarra wayim tasarra Tazarra. dalage tasarra min tasarra Tazarra. Oma kuma ayyee Maalisi? raawwatame Maal golfita? okay waan jedhu tasarra Eshi. ati ortodoksiidha moo pheenxeedha Ampeenteedha. okay ortodoksiin amantii moodha islaama moo kiristaana ortodoksiin Ortodoksiin immoo kiristaana. maaliif ortodoksiin ta'in ati Ani immoo garaagarummaa hin qabna. garaagarummaa isin hin jenne kiristaanaa miti Garaagarummaa qabnaas hin jedhe. okay wangeeloo Wangeelli keenya tokko. waaqayyoon keessanoo Tokko. maaree rakkinni Rakkina keessoo qabna.
Laa himi rakkinni ortodoksiin qabdu maali? Wangeela Waa'ee faallee sanii jiru. amma waa'ee ortodoksiif waa'ee amantii pheenxeetii miti kaasofnu amma waa'ee keetiif waa'ee kiyya haasofnu haasa'uu qabna Okay, beektaa? ayyee. Okay, goobazi. Hayyee. Inaa soyinaa. Okay, waaqayyoon meeqa si biratti? Na biratti waaqa tokko. Waaqni tokkoomi? Waaqni tokkichisa nama moo waaqa? Waaqa. Namaa mitiimi? Waaqayyoon nama ta'e namaa miti. Goobas. Dhaggeeffadhu maal naan jedhe waaqayyoon namaa mitii naan jetteemi? Eeyyee. Goobas. Kan fannoo irratti du'e nama moo waaqa? Waaqayyo ta'e kanamummaa qabu. Olaal akka jedhu durulaan. Amma kanaan jedhe irraan sii deebi'a. Yooti maraattu bar pheenxeen tun. Mee dhaggeeffadhaa jiran. Sekenduma takkatti. Tasarraa. Wallahi maraattu. Fannoo irratti du'e nama moo ciku waan naan jedhe geessanii. Muzee. Ayyee abee. Tasarraa Muzee dhiifama naa godhi. Ishee. Waa'ee islaamummaa kanallee akka malee yaa'u qara'eera. Akka malee qaraate? Akka malee qara'ee jira. Ameen. Akkanuma barbaada. Hayyee dhiisi. Dhiisi hayyee si gaafadhu wangeela. Quraanaan si gaafadha hayyee. Quraanaan si gaafadhu. Jalqaba walaa gaafannu. Qoyka. Man siin beekaa siin duraas waliin haasofnee turreemi? Eeyyee. Siin beekaa bar. Waliin lollu gaafa kan si rukkuteen si arrabsee si ari'ee miti? Eeyyee. Ni yaadadha. Akkas hin godhu ishee arra. Suuta deeme. Miti sin bira bar amma ani bar wantu. In the normal soul jansan akkasitti haasofna okay? In the normal soul ma mawratin chilalla na. Ishee okay. Waan naan jedhe islaamummaas akka malee hin qaree naan jettee miti? Eeyyee baay'ee. Eeyyee baay'ee. Okay. Waaqayyoon abbaan san nama moo namaa miti? Muzee jalqabumayyuu wayi osoo achiin seenin dura waa'ee amantuma kanayyuu kaafnee haa dubbannu amantiin kun akkamitti dhufee amantiin islaamaa Mee akkamitti amantee kan dhufee saniif waan waaqaa wal gaafanii achumarraa kaafnee haa deemnu ree muzee amma achitti akkasitti wal dhibuu ta'a ree muzee. Laa waan siin jedhe wal dhibuun ta'u waaqayyumarra dura walii galame waaqayyoo kana kamitti amantaa kamitti namana walii galle. Anama baay'ee si jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf. Sin jibbu baran Ati garuu qabshaa boodanuu gootaan sodaachuu jira. Nu baay'ee si jaallanna nu kiristaanonni nu baay'ee si jaallanna dhugaa waaqayyo maaliif akkas jaallannu beektaa? Baay'ee si jaalladha. Baay'ee si jaalladha. Okay, Nabi Mahmud ni jaalatta? Osoo na rukuttee osoo na ajjeeftee iyyuu si jaalladhani. Si jibbuu hin danda'u yoo si jibbee. Okay. Garuu gaafii tokko si haa gaafadhu muzee. Waaqumma kanarratti finnaa qohe haa hin finna waaqannu achi booda hin gaafatta takkuma. Waaqayyo. Muzee miti Muaz. Abu Muaz jedhi antee. Abu Muaz jedhi maqaa seerannaa. Guututti qubees guututti. Waan jedhe eenyu tasarraa kiyya. Wayye. Waan jedhe waaqayyoon tokkoomi. Eeyyee waaqayyoon tokko. Waaqayyoon tokkichisan nama moo namaa miti? Waaqayyoon tokko waaqayyoon namaa miti. Gobas namaa miti naan jettee dhaggeeffadhu. Eeyyee. Parsantii dhibbaan. Irran deebiin uri namaa miti okay? Jara dhaggeeffadha warri dhageessaniif amma deebi'ee sekendii takkatti nama naan jedha eegi. Okay. Kan fannoo irra du'e san waaqa moo nama? Waaqa. Waaqaa du'e biyyan itti salphattu. Amma bakka rakkoon keessan bara amma lalu waan. No waaqaa du'e naan jette dhaggeeffadhu irraan waaqaa du'e naan jetteemi? Yesuus Kiristoos waaqa. Ana akkasiin waa'ee Yesuus maqaa Yesuus wayin dhee maqaa Muhammad wayin dhee maqaa Allah sin hin jenne waan sin jedhe waaqayyoo du'e naan jetteemi? Eeyyee du'e. Okay, biyyan itti salphattu waaqayyoon ni du'a. Muzee. Muaz Abu Muazi. Muaz Abu Muaz. Barsiisaan natti mee jira galatoomii gaafii na gaafatteefi. Gaafii na gaafatteef galatoomi. Laal waaqayyoon tokko naan jette. Abbaa ilmaa Waaqayyoon tokko naan jette. Waaqayyoon tokko naan jette. Fannoo irra ka du'e waaqayyoon naan jette. Ani waaqayyoon hin duutiin beekaa. Waaqayyoon ni du'a. Ishi sitti haa himure. Natti himi yaa. Ka waan kana nuuf barreesse Yohaannisidha. Eenyu waan kana isinii barreesse hin jenne yaa gobazii kiyya. Na dhagairee sitti mun barbaada. Hayyee himime. Kan nuuf barreesse Yohaannisidha. Yohaannis waggaa 700 dura Iyesuus Kiristoos wajjin taa'ee waan kana nuuf katabee nuuf erge. Waaqayyo hojii taa'e moo namaa hojii taa'e? Na dhagairee muzee. Hola.
Hoolaan tokkos Zgaabeer biyya jira hoolaanis dhufee hoolota walirraan bitu. Bar Hoolaa rakkoon dhugaan keessan akka bar rakkoon keessan bar dhufe Muzee. Ustaas. Muzee Haadha hoolaan waaqayyo dhufe. jalatti akkasi jibbitee waggaa garaagarummaa hoolicha 700 waaqayyoon qabna. dhufeef hin jedhe. Nuuf siin gidduu No waggaa hoolaan 700 jira. Maalummaa Yesus dubbachuudhaaf Muzee laal maalummaa osoo Yesus Yesuus hin dubbanne gaafa waan Yesus jedhe jiru osoo namni hoolicha kanaas nu osoo namni nu jiraate sidaatti lallabna. Waan jedhe gobazii kiyya waan siin jedhe tasarraa koo waan jedhe waaqayyoon nu du'ee jettee mi'ati. eeyyee parsantii 100 Okay gobas waaqayyo wangeelli kan kee waaqayyoon ni du'a jedhamu hin du'u jedha. laal wangeelli keenya irratti kan jiru waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu waaqa tokkichaan amannanu. Eessatti akkas jedhame waaqa abbaa waaqa ilma waaqa hafuura qulqulluu mee eessa jedha wangeela irratti. Inni barsiisa keessooti. Barsiisa keessoo hin barbaannu barsiisa gubbaa Yoo barbaannu akka akkasii keessaatti dhiis. keessan irrayyuu baasuu dandeetta. Nuyi jedhaami amma gaafa Allaan No keessan itti dubbatu de bari san itti de nuyi waan lafaaf siin samii jedhe uumne jedha. waan jedhe Nuyi lafaaf waan jedhe samii uumne nu akkana gurba goone jedhaami ree Allaan maana jeeta gaafattis Allaan sun maal akkanuma jechuu taate barbaade? suutan hojii deemtee haasofta maannaa soittaate amma maaf jarjarta kanatti Miti isiin tokkoffaa arrabatti fiigdani. waan Maaliif jedhe arrabatti abboo fiigdu? sin arrabsine ani sin arrabsine Lakki hin jarjarin suutan hoola jedhe jechuu mee keetii sekkan maal nama takka jechuudha? finna Hoola gurba jechuu keeyyuu maal? daayiloogi namaa hojii haasa'uu hin dandeessu rakkinni kee dhukkuba haasawa kana qabda. Lingadaas akkanumatti akkasiin jaaladha jechaa haasawaa na jaala maal jaalattaa miti mee Ofumaa kute yoo wallahi sa'a humtuun buufne bar. Humtuun yaa waan takka hin wallaahi buufne. yaa Dingil mee hoolaa of biraa qabdi haati waaqayyo kunis. dingilii teenya ta'a dingilii maariyaam Ofirraa kaasii maariyaam hamma miti. irraa kaasii Reefu gobatii xiqqaa teenya turte. Dingil yohaan dingil sadaqat kalimaa jedhe jaarsi tokko. kalima Qeesisa. Agartee Ahmad Dinaadan viidiyoo sana. wayi ummata islaamaa kana rakkisaa Shahawudee rakkisaa shahawudee jedhingil. Akkana jechuun maal jedhee eegame. arke alamaayyoon dhufeme dingil maariyaam akka deebitu Iyesuus illee harkanne Galaana dingil illee maariyaam kiristaana. illee dingil maariyaam isa Galaana. harkanne Iyesuus iskute Yaa. Galaana eenyu meeshaa galaana laaqee. galaana haloo nama waaqayyoo Gattuqii banaan dhudhu profaayilii kee. Yookaan bu'i. Himbuunu maaf buuna? hin bu'in hayyee Haasa'i ko. buli yoo feete jirtu Jirra akkam. galaana walaasofne turree misaa siin dura Atomoo azanuma harruma sin arge bo heh harruma sin argeni. ameen ameen gooftaa siin jaaladha mee qabi nama si bira bukkee jiru sani ati naaf qaalee bumaas kon koo jedhime Woy muas kiyya qaalii akkaman. akkas atilleen qaaliidha maqaa isaatiin jiraadhu Maqaa isaatiin jiraadhatu illee bifami. hin du'u jedhime Haa jiraatu. eenyu Eenyutu hin du'u? ani hin du'u jedhimeeti Ani hin du'u maaf hin du'u? Ani hin jiraadha buleessa koo atillee hin du'in. atilleen hin du'ini hin du'an Hin du'anis maaf hin du'an? ani hin du'a kaa guyyaa tokko Sun immoo amaluma namaati. maa hin du'e jettare Hanga gaafa du'utti hin du'u kaa guyyaa koo malee hin du'aa. hin du'e waaqayyo duwwaatu hin duune bar waaqayyo duwwaatu ani waaqayyo duwwaatu hin duune okay tole ati phenxeedha moo ortodoksii Kam yoo ta'e wayya. ani islaam yoo taate hoyya Kuni kan dhuunfaa keetii bar. no sanii miti okay amma okay phenxeedhaami Beekamaa miti. ortodoksii okay waan jedhu ani waaqayyoon duuneen waaqessa waaqayyoo dhiiran taane ka dubartiin taane ka ilmoon qabne atoo kam waaqessita Ani illee akkasuma obboleessa ko. waaqayyoon kan kee ilmo haadha manaa ni qaba Ni qaba jedha ageesse. hin dhageenye sumaan gaafadhe Erga nageenyi maaf na gaafate. waaqayyoon kan kee ilmoo ni qaba ilmoo A'aa. eh
ni qaba jedhanii sitti mammoo ni qabattee argite moo maaliif nagaa? natti man. Maal jedhanii sitti man? Yesuus qaba jedhan ilmoo takka qaba jedhan. Eenyu faa jedhe? Pheenxee biyya lafaa hundaa jedhe. Isaan keessa eenyu jedhe fakkeenyaaf namatti beektu nama ta'e amantii kanatti. Jaldoon naan jedhe jaldoo. Eessa jaldoon immoo? Barsiisaa jaldoo. Isaa jaldeessu immoo. Wallahi pheenxee normaal noo kun boo normaali fayya qabdaati vaayirasii qabdu sammuun dandeemu duraa xiqqoo. Okay. Hararge keessa jiraadha bar kanaaf. Kanaaf normaali ka mirqaantee pheenxeen gadda keenya jirtu hojii soomantii bar wangeela qoman qabdu. Hojii sagad taraawwiin hojii dhaqaa bar wallahi salamuun jedhani taraawwiin hojii dhaqaa bar wallahi masjida ajaa'iba ajaa'iba. Akkam ture beektaani? Hayyee akkam ture? Harammayyaa yuunivarsiitiin baradhe. Hayyee. Baate beektaa yuunivarsiitii Harammayyaa? Akkana baate nin beekaa. Shaaworii masgiida keessatti deemeen gala ture beektaa bishaan bareedaa wayii jira. Kunoo isin jedhee wallaan warra masjiida deemu jarri. Fayyisaan tokko masjiida rafuu ture fayyisaan amma halkanii guyyaa isin lallabda kun masjiida galuu ture. Yoo hiriira baadullee yaa'i akkam seete? Ayyee. Yaa namummaanis walitti nama fiddii amantiinis walitti nama fiddii anillee garuu yaa haqa sitti moo? Natti. Utuun Hararge dhaladheera ta'e ani fakkeenyaaf baay'ee yoo yaadu maajoriitii amma Oromoon gara bahaa jiru Musliima. Baay'ee parsantii dhibbachuu dandeessa. Dhuga. Kuni bakka dhaladheedha beektaa murteessaan baay'ee adammatootti na haateeyyuu. Hoolaan akkana eenyu biraa iyyasa? Hoolaan dingil biraa iyya dingil jirta. Wallahi hoolaan osoo didee bar guyyaa fadhees lukkuu biraa iyya garii lukkuun ofi dandaaqqoo yeroo lama iyyite kan jedhu san. Dingilii. Abuutu. Naa teessu taate sagantaan naa taate. Maqaa kee look barsiisaa hoolotaa hoolaanis dhufe dingil maariyamas jirti yesuusis reefu dhufee ture abbaa qofa dhabne abbaa wanta baranna. Amma muwaaskiyya. Maal jechuu barbaadeen beektaa yoon xumurachuu barbaade? Hayyee. Badaama otoo amantaa pirootestaantiin hordofii naan jettees. Yaa hamma tokko namni amantii isaa hirma jaallata. Dhuga. Amantiin akkaataatti itti fudhatu tokko bakka dhalootaatti tokko immoo adeemsa keessadha. Badaama waa'ee amantii wal mormuu irratti wal arrabsu si dhaggeeffachaan ture beektaa erga silaa garii wal arrabsaa. Jarumaatu jareen nama rukutaa jechuun namoota jaasa laa yeroo isaatti naafetoo jaasuun waliin miidhu nama independent parsanii nama dhufu san irratti rarraati namni kun gartee waan haala akkamitti deebisaa maal naan jedha anis yeroon deebisu miira keessa na galcha kanaatu kan nu godhe amman gallu. Ammatti ijoollee sana caalaa waa'ee pirootestaantii akkati beektu nan hubadhe beektaa mormiif dhufan malee waa'ee amantii sanaas hedduu waan beekan miti akkan argitte la. Gariin baay'een siitu dhugaan beekan. Garuu yoo isaan mo'amanii bahan illee gareen si jala jiru kun illee arrabsa beektaa. Arrabsas dhiises jarri sunis si arrabsan dhiisanis waa fidanii qaban beektaa. Guyyaa isaa immoo yoo isaatii galee namni nama fudhata amansiistee yoo inni Harargee keessan kam turte hangam turte Harargee keessan kam turte amma jiraachaa jirtu. Ani waggaa Oromoo 8 jiraadhe boo yuunivarsiitii achumattan baradhee hojii galamsoo godina Harargee bahaa keessa bakka hin jiraanne hin jiru jechuu danda'a. Ana muraasa. Okay. Ayyee bakka har'a yoo dhugaadhaan wangeela kan amantu taate ragaasii kan nu taate hin fudhattaa ni amanta inshallah tole waan jedhu
Silaa namni harargee keessa namni takka wayi nama dirqa qawwee si qabee nama tume amantira nama dirqu hin beekta namni amantira nama dirqu obboleessa koo walii galee so obboleessa koo anila oto cinaaksa naqeeni ayyee obboloota ijoollee musliimaa hojjetan jiraadha yeroo isaan salaata nafata isaanii kaayee fi adasiinan ciisa isaanii salaatu waliin nyaadhee badaallee waa'ee amantii musliimaas xiqqeessuu waa'ee isa kanas xiqqeessuu narra hin jiru otuma si waa barbaadan jettanii illee akkas laala inni xiqqeessitu nin beeka namni jechuun waliin hiriyyaa waliin guddate anis waluma nama kana waliin guddata so haala based on naannoo namni akkasiin laalama warra social media kun maraataa beeki kan lafarraa nagaa qaba kaasirraa kun akka bosonaa barri 2008 bara jijjiiramaa bara doolaaraa jedhama ofiifuu waa'ee protestaantii hin beeku baratela jara beekulleetu argatte malee uummata hin beekne faana wal mormuun hin barbaadu garuu immoo hanga kanattis yoo of danda'e dhufellee nan dhaggeeffadha bare too of danda'eellee gaarii ammas suma qofaaf ragaa kanname akkam jetta Yesus waaqa jette ani Allahan waaqa jedhee Nabi Muhammad ergamaa jedheeti akkasitti waan ni jiraadha ati Yesus waaqa jette amantaa miti Yesus ani waaqaa miti nama kan jedhu si kannu akkam seete gaachirratti gaana waanan jechuu barbaadu muwaas naa kana jedha silaa namni ani silaa ammaati Allahan nam fudha homaa rakkoon qabu naa kenna si kanna wangeelin qabdaaf biraas nama barate nama university barate ka waa dubbisu don qoroo ijoollee karaarra deemtanaa miti nama waa dubbisu taate afaan oromoo sirran beeku narran beeytu maybe naa ol barachuu mala so si kana ragaa Yesuus Kiristoos akka waaqa qabu akka waaqan ta'in akka inni namati ani namaa jedhani waaqaa miti si kannu wangeela biraan qabda wangeela ammallee mana jiru ayyaana bakka biraan jira wanni moobaayilirra nan qaba amma laaltayyee moobaayiluma keessa laale wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 biliyoon welcome chargerin kiyyaas duu jira parsantii 5 qaba okay itti galchaa itti guutaa oluu dadhabne abbo Riba nafas charji qofa atto hoolaa leen garte abo hoolaa kun maal taate dingil arrabar manni keetiif arrabar mul'anni barkee walumatti dhufee bararra wallahi walitti dhufe ustaas wallahi walitti dhufe dhugaa waan akkana takka biyya lafaa walitti qabamteen agarree bar dingil Gurbaanni baafate. Wayne jechuun waan tokkee bakka sana argee beensiya. It's okay, maal godharre. Dingil Maariyaa. dhugaan Yesuus kan jedhu kan dubbisaa takka. Inna ilaahi raaji'uun. Dhugaan Yesuus jirtu? Jirra gooftaa taatu nagaadha. Akka biraa akkamatti nagaa? Nagaa akkam ustaas. Fayya wallahi galata. Akka maatiin nagaa? Nagaa. Naga jiraatte. Biyya keessa jirta moo biyyaan baa jirta? Biyyuma keessa jira. Sitti haa tolu waaqayyo si haa eebbisu. Amiin. Furtuu hunda waaqayyo si harkaa kaa'u. Furtuu gaa'ilaa, furtuu konkolaataa, tan manaa, tan gamoodhaa. Karaa ati deemtu hunda siif haa banu waaqayyoon. Amiin. Irraa anaaf atillee illee haa jijjiiru. Amiin siifillee haa ta'u. Bara haarawaa sirraa gartee waan ofii fedhu waaqayyoon siif haa kennu. Amiin. Eebbifame. Mana yaalaa waaqayyo sin geessin. Amiin. Dhukkuba sirraa haa qabu. Amiin. Kaan hunda gaaftuu hin kadhattaa ishee waan jedhu ani islaamaa haa ta'u kiristaanaa mii? Eeyyee kiristaana ustaas. Bareeda anilleen Yesuus dhugaadha kijiba jedhee naman Yesuus dhuga jedhee namana walii gallee? Eeyyee. Yesuus karaa waaqayyoo barsa jedhee namana. Anis ni amantaa ta'u? Eeyyee. Yesuus jireenya barsiisa karaa Yesuusii maletti gartee jireenya argatanii jedhee saba Israa'el keessa taa'ee barattoota isaa barsiisa. Dhugaadhaa mii? Eeyyee. Akkasuma Yesuus Kiristoos dubbii waaqarraa dhaga'uu barsiisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 ani dhugichaan isaan waaqayyo irraa dhageen isinitti himaa. Isin nama akkasii ajjeesuu barbaaddani Abrahaam kanan raawwanne jedha. Dhuga moo soba? Sirri. Akkasuma Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 akkana jedha. Yesuus
itti fufee ani humna kootinumaa gochuu hin danda'u waaqayyo irraa akkaan dhageetti naan farada firdiin ani faradoo qajeelaadhoo anoo yaada koo duuka bu'uu hin barbaadu yaada isin ergee duukaan bu'a malee jedha dhuga moo soba Dhugum. Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 6:12 irratti yeroo sanitti gara gaaraatti oli bahee halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bule jedha dhuga moo soba Sirri. eega akkas taate tole egaa hin deemna Yesuus Kiristoos siif waaqamoo nama Amman beeku alatti waan an dubbadhu hin qabu san beenne akkas hin beeku jedhi waan takka hin baradha jedhi waan takkuma waan hin beenne beeka jechuun xiqqoo macaafni rakkisa dubbifamee hin dhumu iddoo beeku bichaan dubbadha. Indiraa hin reessin yaa akkas. Kanaaf Yesuus nuti waaqa kan nuti jenne sagaleedha. Sagaleetu bifa foonii uffatee waan dhufeef waaqa jenna. Foon jenna malee waaqa jechuu hin dandeenyu. Yesuus Kiristoos. Sagaleedha waaqni sagaleedha waan ta'eef. Yohaannis boqonnaa tokko jala dubbisuu dandeessa. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko sana yoo dubbiste waaqni sagaleedhaan ardiif samii uume. Sagalee masanatu foon uffate namni cubbuu mo'ee akkamitti mootummaa yookaan jannata galuu akka danda'u sababa karaa ta'ee dhufe. Isumatu sagaleetti ofuma isaatti foon uffise malee Yesuus namadha jechuu hin dandeenyu nuti. Fooniin immoo waaqa hin jennu. Ani namaa jedhe kaa isaa jedhe waan jedhema Yesuus Kiristoos. Foon waan uffateefidha. Ustaas amma kanatti sirratti hubachuu dandeessanii Yesuus foon waan uffatee jiruuf waaqa jechuun foon sana keessa dadhabsiisa. Maqaan keenya. Ani maqaan koo Darajjee. Darajjee kiyya ayyee. Darajaa siif haa dabalu waan jedhe Yesuus Kiristoos eenyu bira eessaa dhufe? Amiin. Eessaa dhufe? Innumtuu isa kana iddoo baay'ee galuu waan iddoon beeku bichaa jedheera. Wangeela si dubbisa. Namoonni wallaaluun waamuu miti. Wangeela of biraa ni qabda? Wangeela of biraa qabdu? Niin qaba garuu rakkina naa dubbisi. Boqonnaa takkeetta naa dubbisi. Sammuu irraa hin qaba. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 dubbisi. Wangeela Yohaannis? Boqonnaa 3 lakkoofsa 13 chaarjara kiyyaa dhumuuf deema. Boqonnaa 3. Akkana jedha. Ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e sana malee homtinuu gara waaqaatitti ol hin baanee jedha. Miti? Eeyyee. Ilmi namaa isa waaqarraa gadi bu'e sana eenyu? Ilma namaa kan isaa jechisiise ustaas. Ka jechisiise jechuun waan barreeffame hiikoo afaan Oromoo warra Amaariffatti qayyaru Ingiliffatti qayyaru hin deemu. Akka jedhu ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e jedha. Ilmi namaa kan waaqarraa gadi bu'e sana eenyu? Nama kan inni itti of fakkeesse sittin rakkina qabu siin deebisa. Darajee. Ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e jedha. Miti? Gaafiin kiyya ilmi namaa kan waaqarraa gadi bu'e sana eenyu? Yesuus. Yesuus ilma namaatu gadi bu'e moo waaqaa gadi bu'e? Jedha wangeelli. Ilma namaa gadi bu'e moo Yesuustu gadi bu'e? Waaqa nuti sagalee tamanna ka sagalee safoon uffate tamanna waan feete maatu hin dinne barre itti amantu jenne boqonnaa nama caafanii dubbisu jirtu kun ilma namaa gadi bu'e moo waaqaa gadi bu'e? Ilma namaa jedha sirratti. Goobas dhugaadha moo soba? Ilma namaa kan jechisiise nama dhiigaan osoo hin taane ilma namaa kan jechisiise nama fedha fooniin dhalatu hin taane sagalee safoon uffate. Akka fedhe ta'us fadhu gartee namarraa dhalatus namarraa dhalachuu baatus eenyu sibiila uffatus foon uffatus ilma namaa gadi bu'e moo waaqaatu gadi bu'e waaqarraa? Ilma namaa namni hin jiru kaasamee waaqarra namni foon uffate. Wangeelli kun ni kijibe boqonnaan kun kijiba moo dhuga? Kun sagalee dubbatame sagaleedha malee kuni namni jaaneroonni gabbuu hin argamne. Sagaleen jedhu goobasi kiyya sagaleen jedha Yohaannis boqonnaa tokko dhaqi dubbisi. Abboo achi siin hin jenne waan bakki yaa Darajee kun Abduu Ustaas. Asirraa kan hubattanii daarektirii ni kamu macaafni daarektirii ni kamu. Yohaannis boqonnaa tokko dubbisaanii jalqaba. Mee achin dhaqin boqonnaa na isa kana tu siiniikin isa kana siiniiku maaliif kutaa kana keessa paartiin yoo ta'e kutaa kana keessa kan hubatan. Yoo na dhageef hin jarjarin ka
wangeelli kan kee ittiin dabalin siin jedha irraan irrisin jedhaami Eeyyee. itti dabalu jirta moo irrisu jirta amma 13 irraa dubbiste dubbisi ishii 40 kaasii hanga boqonnaa 2 kaasii dubbisu guutummaa isaa. naan Isa dubbisa hin geeddaramu kun hin geeddaramu miti ka. Hiikaa deema amma quraana wajjin tokko miti mee dhaggeeffadhu quraana irra aniin beeka quraana wajji tokko miti isa naan beeka san waa takka umaatu tokko hin jenne quraana wajji wangeelli waan jedhe afaan oromoo dubbattaa meeti afaan oromoo ni beeytaa mee eeyyee ilmi namaa kan waaqarraa gabbu'e san maan na'u ilmi namaa waaqarraa gabbu'e Yesuusidha. Yesuus ilma namaati moo waaqa ilma namaadhas waaqadha. Sagalee waaqa jenna fooniin immoo nama jenna. Hin jedhu wangeelli. Sagaleedhaan waaqa jenna fooniin immoo nama jenna. Hin jedhu akkas hin jedhu wangeelli akka jedhu ilma namaa waaqarraa gabbu'e jedha dhuga moo soba. Inni asirratti dubbatu kun immoo eenyudha? Ani hin beekan. Kan hin beek waan hin beekneef dhaqaati daareetti. Hayyana himi ati himi eenyu asirratti dubbatu? Eenyu himi uummata kana. Asirraa kan dubbatu. Himi. Himi ka hin beektu naan jette himi hin beekan. Nama jedhanii waan amananiif Yesuustu dubbachaa jira. Okay kijiba moo dhugaadhaan si jedhe boqonnaan kun. Jechichimmaa sirriidha. Garuu nama samiirraa dhufe tun ta'in sagalee samiirraa dhufe. Hin jedhu akkas boqonnaan. Hin jedha Yohaanis boqonnaan. Dhaggeeffadhu wangeelli kee wal diiga jechuun gus kijiba. In kijiba wangeelli kan kee wal diiga. Wangeelli amma ka dubbisne kuni ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e ilma namaa waaqarraa gabbu'e jedhamoo waaqarraa gabbu'e jedha. Waaqni imee jalqaba dubbii koo irratti imee raaman gaafan jalqaba dubbate fooniin nama jenna. Sagalee isa keessa jiruun garuu waaqa jennaan siin jedhe malee. Akka ta'e jedhiin siin jedhe an waan barreeffame kana maa dubbisuu diddatiin baranne goobasii kiyya afaan Oromoo. Eeyyee ishi kottu siin ibsa. Okay naa ibsi siin hin jenne waan si gaafadhe. Siin ibsu yoo ta'e immoo bilookii godhe kaa siin ibsu yoo ta'e immoo dhiisuu dandeessa. Hubachiisuu si hubachiisuu fidanii kan dhufe. Ustaas dhaggeeffatu. An shawwadu miti na hubachiisuu fi si hubachiisuu fidhan ammati kan onlaayinii gala. Chaarjara kiyya duuf deema karaarra deemaa na dhagaa'utti hin jirtu na jeeqaa jirta. Karaarra deemaa jiran an sagaleetti nama na sagalee isa keessa jirutti nama na foonitti nama lol. Kanaaf ilmi namaa kan jechisiisu foon isarra jiru. Dhaggeeffadhu ustaas. Kuni kara waan inni itti amane sana amaneen dubbadha. Suuta wajjin haasaa hin lallabini simbaa sokki kuni maal taate. Maal na baasa ani koo na baaseen naan hin maratadde. Simbaas wangeela na baaseen naan maratadde. Na dhaggeeffadhu maxxarra isaa si gaafadha kana. Wangeel boqonnaa nama dubbiste ilma namaatu waaqarraa gabbu'e jedhamoo waaqarraa gabbu'e jedha deebise kana. Waaqarraa gabbu'e. Afaan Oromoon beektu ati boo. Nu rakkiste maqaan kee Dajjane uummatuma sani bakka ati jara Amaaraati moo Oromoo? Lakki waaqota amanna nuti dhimma Amaaraa dhimma intini qabnu afaan Oromoo na dhaggeeffadhu afaan Oromoo waaqa zariin qabnu. Na dhaggeeffadhu ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e malee jedha Dajjane ilma namaa gabbu'e moo waaqaa gabbu'e? Sagalee gabbu'e nama keessa taa'e. Kanaaf ilma namaa jedhe malee namni gamarraan sagalee dubbatame. Ati koo isa namoota iddoo tokko dubbistee yookaan lakkoofsa tokko irraa dubbistee. Dhugaa jedha Yesuus kolkolo karaarra deemaa wangeela hin beeku waldaa dhaqeen beeku takka dubartii xiyyaaramaa wangeela dubbistu dhiirti isaaniitu hundi agartee fi xuqyaaniim yaa'amahuun dhamaatu parsantii takkatti deebi'ee akkasumatti chaarjara irraan kan jedhaati mee ani isin dhaggeeffadha olii halkan za'aa 12 fi maal biraa. Ustaadha guyyaa irraa kana bara rabbi sa'uusa isiniif haa kennu waaqayyoo dhalate gammachuu qiqqicaniifu malakkeedha mala mafartaniif. Waaqayyoo dhalate maali waa hunda nutti heddummaatee bara. Waaqayyoon inni kan Itoophiyaa guyyaa irraa dhalata. Sa'aatii jaatti dhalatee mi ustaadha? Zaa 12 sana. Zaa sagaliitis numa jirti. Sa'aatii ija yeroo namni dhugaatii ajaa'ibaa jechuudha. Itti fufaa inshallah. Eesuma bulla. Akkaan. Waliikoo. Nagaa jirtaa? Jirra galataa. Baga jiraatte.
Gaafii amma gaafatan dhagaa turte natti fakkaata. Nan nagaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:13 irratti ilma namaa isa waaqa irraa gadi bu'e malee wamtuu karaa waaqaatti ol hin baanee jedha. Eeyyee. Kan waaqa irraa gadi bu'e nama moo waaqa? Waaquma ta'uu foon qabeessa ta'ee gadi bu'e. Waaqatu gadi bu'e. Silas jalqaba akkamina beektaa? Waaqatu gadi bu'e moo namatu gadi bu'e jedha macaafni? Na dhaggeeffadhu ka siin deebisa. Qoy jechuun ani jalqaba macaafni akkam jedha macaafni ilma namaatu gadi bu'e jedha moo waaqatu gadi bu'e jedha? Mee akkas goona ka wal dhaggeeffannu jalqaba. Otoo wal dhaggeeffanne wayya. Otoo wal dhaggeeffanne dabaree wal ilaachaa wayya. Akka namni waliif laannaa rakkoon qabu akkasiin jedhe ilma namaatu waaqarraa gadi bu'e jedha moo waaqatu waaqarraa gadi bu'e jedha wangeelli? Gaaffii kana deebisuudhaafi. Jechuun kan wangeelaan haa deebisii ka'e garuu hiikkaansaa akkanaa miti jettee sana booda itti fufta. Akkasiin jedhe macaafni ilma namaatu waaqarraa gadi bu'e jedha moo waaqatu waaqarraa gadi bu'e jedha asin jedhe? Ilma namaatu gadi bu'ee jedhamini. Akkasuma jedha. Ilma namaatu gadi bu'e jedha. Ati wangeelatu si caala beeka moo situ wangeela caala beeka? Wangeela maali wangeela. Akkas taanaan wangeelli ilma namaatu waaqarraa gadi bu'e jedha akkamitti waaqa gadi bu'e jettare? Na dhaggeeffadhu ka maaliif akkan jedheen sitti hima maaliif gaaffii irratti gaaffiin fidinaa kaasin. Tokko gaafa deebisanii wal dabareetu wal ilaachaa wal dhaggeeffatanii deebisanii wayya malee akkoo nama sarduunis gaarii miti. Rakkoon jiru maali beektaa baaba? Ofuma keetiif maal nuun jettee namatu waaqarraa gadi bu'e wangeelli jedhaa jette. Ati situ wangeela caala beekamoo? Ekkoo maaliif akka jedhee sababii ani jedheef ikkoo na gaafachuu qabda malee. Jechuun samiti bara macaafa jedhe macaafatu ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e malee omtuu gara waaqaa ol hin baanee jedha. Maal ati na dhagaye ka sababa maaliif jette sababii kee maaliidhi nama gaafadhu malee kan biraa namatti hin fidin kaatu. Dura isa kana sababa isaa ibsi maaliif akkas jettee jedha mala ordarii qaba. Haasaan itti galumsa qaba ka'umsa qaba mini ka'umsa haasaa keetii heddii godhattee sababa isaa immoo tarreessii jettala akka nama barateetti haasa'e ka maali of keessaa bichaa haasa'u mini. Maaltu jira beektaa oliikoo maaltu jira beektaa? Ani gaaffii kana namatu waaqatu nama ta'ee gadi bu'een jedhe sababa isaa jedhe sababa na gaafadhu. Waaqatu nama ta'ee gadi bu'e ka jedhu mee ragaa nuu kenna. Waaqatu nama ta'ee gadi bu'e ka jedhu. Kottati. Na dhagaye. Gaafa nama gaafattanii gaaffii gaafa nama gaaffii gaafa nama gaafattanii. Ila ammaatti manni 1,187 wayirra jira. Miliyoona galuu qaba ture sila. Manni kun mana lallabaati, mana fayyinaati, nama baay'eetti itti fayyi. Nama baay'ee tasitti fayyina waaqayyoorraa argate sababa mana kanaatiin jechuudha. Yaa jamaa mee harkaan hin laafinaa irraa please. Ayyee. Warri appii ofiin tuttuqo sana qabdan immoo tutti bantanii biraa keessanii. 5,000 bakka tokkotti isin rukuta. Oliikoo. Abeet. Waaqayyoon si haa eebbisu. Ani fakkeenyaaf quraana gaafa natti himtu quraana beekamu situ beekanaan jetta quraanatu beekaa siin jedha. Daayirektii quraanni waan jedhe sanatti hin dabalu irraan hir'isu. Amma namatu gadi bu'ee jedhe jennaan waaqatu nama ta'ee gadi bu'ee jedhee jette. Ishi ragaa naa kenne waaqatu nama ta'ee gadi bu'ee ka jedhu ragaa naa kenne. Macaafa keessatti ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'ee malee gara waaqaatti kan ol ba'e hin jiru jedha. Ati immoo waaqatu nama ta'ee gadi bu'ee ka jedhu ragaa naa kenne. Isa maara deebime. Yesuus Kiristoos ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e malee omtuu kara waaqaatti ol hin baanee jedha. Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Silabii Yesuus Kiristoos waaqa isa waaqarraa gadi bu'e hin jenne ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e jedhe. Silabii waaqatu waaqarraa gadi bu'e ka jedhu immoo ragaa naa kenne. Waaqatu nama ta'e waaqarraa gadi bu'e ka jedhu. Sababa ani si jedheefi. Sababa miti jechuun macaafarra hin beektu bar macaafarra hin beektu anis macaafarra hin beeku. Macaafa keerraa macaafa kee hin beeku ani. Atis macaafa keerraa macaafa kee hin beektu. Gaaffii na gaafatu. Macaaficha irratti kanneen gaaffii wal gaafanna malee macaafichaan ala miti.
Si galee boonni Haasa'uu kana jedheef hin danda'a. jedhiin. Waan macaafan si gaafadhe kana ragaa wajjin naa baasi. Yaala. Haasa'uu hin dandeenye matoo dabaree nama allattu maa inni aan akkasii mana gaafa banan akkasitti nama haasofsiisu gaaffiin akkasidhaa. Jalqaba konseptii tokko kaastee gaaffii nama gaafatta isa booddee dabaree nama alatta. Jalqaba nama dhaggeeffadhu. Ati ofii makee ona dirqama nama dhaggeeffadhu. Nama gaafatte mini yaada nama sanaa ficcisiisi. Hubadhu jalqaba waan inni jechuuf ka'e. Eddasii booddee gaaffii itti fidduu itti qopheeffadhu. Maali? Yalla. Seerri lukuma afaanichaa iyyuu hin beektu fakkaata. Makaataa itti gaaffii nama gaafatanii. Miira keechaa bahe. Miira mini kaanoo sagalee makoota akkasumadha jedhata. Miira keessa waan hin galuuf hin qabu. Kun yoo barbaade nan ba'a yoo barbaade nan dirmaadha gatii ta'eef rakkoo hin qabu. Garuu na gaafatte mini akkan ibsuuf immoo carraan haalaadhu. Gaaffii irratti gaaffii hin qopheeffatiin barreeffadhu kaadhuuti dabaree naa kenni na gaafadhu ammas. Malee wal sardaan qabuun kun ikkoo dhimmichi dhimma dhuunfaadha mini wal barsiisuudha malee rakkina biraan qabu. Ati ilma namaa Yesuusa ilma namaatu gadi weetti ani waaqarraati namatu foon qabeessa ta'e uffatee dhufeennaan sababa isaa maaliitu itti na gaafatte ilaa sababii koo kanadha kanaafin kana jedhee dheenmoo si ibsa. Aboo sababii isin gaafanne maaloo adaraakee an sababii isin gaafanne wannan si gaafanne. Ana tokko sababan ittiin miknaata maaliif jechuu dandeesseedha amma maaliif jetteedha. Abeen nan dhufa. Yaa nama fakkeenyaaf ani kan namatu waaqarraa gadi bu'ee siin jedhee mi'ati immoo waaqatu nama ta'ee gadi bu'ee jette ragaa namatu waaqarraa waaqa ta'ee gadi bu'ee waaqatu nama ta'ee waaqarraa gadi bu'ee ka jedhu ragaa naa kenni siin jedhe. Eesh brother akka gootu kana sii deebisuu koorraa fi gaaffii kanan sii deebisu wangeela Yohaannis boqonnaa tokko dhaqiiti dubbisi isa booddee achirra dhaabattee hiikaa dhufta malee. Boqonnaa masadii boqonnaa tokko lakkoofsa meeqa irratti waaqatu nama ta'ee waaqarraa gadi bu'ee jedha. Boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko kaasii dubbifadhati. Tokkumaa kaasii. Tokko hanga meeqarra jira sin jedhe meeqarra jira? Waaqatu nama ta'ee waaqarraa gadi bu'ee ka jedhu. Ani isa siin hin jenne wangeela Yohaannis kana deeffachuudhaaf. Gaafiin kiyya sana situ jedhee bara ana miti situ waaqayyootu waaqayyootu nama ta'ee waaqarraa gadi bu'ee jette macaafni maal jedhee nama malee kan gadi waaqarraa gadi bu'ee hin jiru jedha. Sagalichi jalqabuma bisaan waaqadha. Si durayyuu addunyaa kana durayyuu inni ture waaqumadha. Sagalee mat ture sagaleen sun waaqadha. Qoy na ficcisiisi haasaa sagalchi moota obboxiina tolli gadi na'ini maali? Na ficcisiisi. Sagaleen ofii masaa dura kan ture sagaleedha sagalicha ofii masaayyuu waaqadha. Ati sin uumamnee addunyaan kun utuu uumamiin sagalichatu ture. Sagaleen kun immoo sababii cubbuu namaaf jedhee ofiisaatii foon qabeessa ta'ee dhufe. Eenyudhaan innumti mataasayyuu waaqadha namichis waaqumadha. Namatu sagaleetu foon qabeessaan dhufee dubbate malee waaqarraati nama kan ta'e sagalee. Rabbi jedhi akkas jedhan macaafa irratti waaqatu gadi bu'ee jedhamoo namatu waaqarraa gadi bu'ee jedha jennaan namatu gadi bu'ee jedhaan jettee ishee gaarii. Simmoo macaafatarra beeka jennaan macaafaa jette. Akkas taanaan namatu gadi bu'ee jedha akkam jettaa jennaan lakki waaqatu nama ta'ee gadi bu'ee jette ragaa waaqatu nama ta'ee gadi bu'ee jedhu jira. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasii yookiin lakkoofsa lama kaasiiti dubbifadhu nensiin jedhesa kan achirra dhaaba'ee deebi'a malee paartiidhaan hidhamee hin deebi'u sagaleen waaqayyo macaafi qulqulluun. Ishi gaariidha mee kanarraa haadhadhu. Maaf dabartare utuu siin galileessa latta. Mee qoy. Yesuus Kiristoos ani nama jedhee jira ani waaqa jedhee jira. Ani waaqa jedhee jira inni ani nama jedhee jira. Maat? Kanuma? Ani nama jedhee jira daayirektii. Eessarraa kee? Fakkeenyaaf hojii ergamoota boqonnaa 22 lakkoofsa 8 irratti ati eenyu jedhee gaafannaan ani namaa jedheen. Akkasumas wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ani nama akkasii nama dubbii waaqayyoo irraa dhaga'u jedha. Akkuma ani nama jedhe kanarratti ani waaqa jedhee beeka Yesuus Kiristoos. Ekkoo maaliif nama siin jedhee beektaa? Maaliif nama jedhee beektaa? Gaafiin kiyya maaliif nama jedhee miti? Maaliif nama jedhee miti? Ani nama kan inni ani nama jedhee jira. Ani waaqa jedhee beeka. Ani waaqa. Taadaawatu waaqa ta'uu miti ta'e maaliif ani waaqa du'ee gara waaqaatti ol deebi'are? Aboo du'ee gara waaqaatti ol deebi'u hin jenneen. Ani waaqa jedhee jira siin jedhe. Inni waaqa beekamaa mara jechuun isa san barbaachisu.
La in jenneemi inni ani waaqa hin jenneemi. Eshi Ani waaqa hin jenneemi. jedheera Ragaa. ragaa macaafa isaa kaanoon dubbista samuun dubbistu jagee duraa jaamse. Naafi dinnen dubbisa nan dubbisa kamiinuu annatti agarsiif nan dubbisa. Wangeela kun wangeelli sirkaa'eera isatti nama tonaa koltu on dubbista isa kana. Akkasiin jedhe eessatti ani waaqa jedha. Ani eessatti ani waaqa jedha. Ani nama jechuu daayirektii sii kennee jira. Ani waaqa isitti jedha. Wangeela isuma isa dubbiste biraa dubbisiin argita. Akkasitti nama shawwatu. Barsiisaa biliyoon. Akkasiin jedhu achitti boonni jedhu kunuu ana nama akkasii jedha. Ati eenyu jennaan ani wayyee. Mucaanii xiqqoo miskiinaa wangeelan beeku qo'ee takkaamee olii koo takkaa obsi. Laakki dabaree sii Wangeelli akkasuma nama dubbisuudhaa miti. Nama naamusallee hin qaba jedhee yaadaa situ yaade. Rakkoon qabu ishee eebbifame. Situ yaade maaliif beektaa sagalee tokko funaantanii ittiin karaarraa nama jallistu kanaafin sii deebisuu dide. Qo'ee ka inaasofnaa. Isini inaasoftu maal dabaree nama laattan isinis. Qomoo koo inaasofnaa qo'ee alaa miti isa wajjin inaasoftaa qo'ee isa wajjin inaasoftaa qo'ee. Kanaafuu miskiinummaa koo isatti bartere. Suutuma obaasa ishii abaratu haa fayyu inshaallah barsiisaa sirriitti. Inshaallah. Gadi qaba barsiisaa haa fayyu. Inshaallah. Bishi biidnillahi ta'ala. Ayyee elaa namni tokko yaa olii koo waaqa ta'uufi. Nama min jenne namni waaqan ta'u namni namumadha dogoggori. Ayyoo namni namuma waaqan ta'uumi namni. Akkana galatoo. Maaf dogoggortare. Waaqni naman ta'u. Waaqni immoo nama ni ta'a. Waaqni nama ta'e iyyuu dhufeera ka. Laa namnooti macaafa keessatti waaqayyoon macaafa keessatti Milkiyaas raayichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti ani waaqayyoo waan hin ta'eef ani hin geeddaramu jedha. Namatti hin geeddaramu waaqayyo si galee. Naman ta'u. Hin dubbistooti maali ani koosii kennu wallaalee mini hin dubbistoo sagalee tokko funaantee maattiif nama jallistaadha malee anumti gaaffii nuti. Laa nama jallisaan jiru maaloo haadhoo. Elaa akkasiin jedhe macaafa keessatti daayirektuma maal jedha beektaa? Milkiyaas raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti ani waaqayyoo waan hin ta'eef ani hin geeddaramuu jedha. Islaamoo maaltu isa geeddaraan jedhan immoo inni waaqadha. Ayiwa waaqa irraa kara namaatti hin jijjiiramuumi. Innoo waaqaan jedheeman. Garuu innoo waaqa innoo si fayyis ila isa moo innis si fayyisu. Qoy xumurree jira kan eebbifame qoy walii gal. Na ficcisiisi. Waliif galle baaba waliif galle. Waaqayyoo namni waaqayyoo miti tokko walii galle kana. Inni lammaffaan waaqayyoo eenyutu geeddara waaqayyoon hin geeddaramuumi. Waaqayyoon hin geeddaramu waaqayyoon nama miti hin geeddaramuumi. Laa gaafii afaan gadi gaafate kan. Waaqayyoon nama miti hin geeddaramuumi. Een jedhin kan si gaafadhe. Waaqayyoon nama miti hin geeddaramuumi siin jedhe. Maaliin geeddartare silaama waaqayyoo waaqaa siin jedhee darbeeraa min. Hin geeddaramu. Kanaafuu nama hin taane kan nama ta'uun geeddaramuudha. Bakka ati siif hin galle gati ta'eef ati nama rakkistaa bee. Maaloo haadha okko rakkina baay'ee nama rakkisu dhugaa. Ishi mee kana biraa dabar. Mee kan akkuma kanatti qabatu. Waaqayyoon nama miti namnis waaqayyoo miti. Ishi walii galle ishi gidee tokko. Kun akkuma kanatti qabatu dabarfadhu ishi gaarii. Ayyee namni waaqayyoon jireenya kenneef waaqayyoo ta'uu danda'a baaba. Abeet. Namni waaqayyoon jireenya kenneef waaqayyoo ta'uu danda'a. Namni waaqayyo jireenya kenneef waaqayyoo ta'uu danda'a. Quraana keessa irraa yoo akkas jedhe ta'e hin beeku malee macaafa qulqulluurra akkas hin jedhu hin jirus hin ta'us hin danda'amus. Waaqayyo waaqa. Ayyee ishi gaarii. Amma macaafa keessatti maal jedha beektaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 26 irratti. Eeshi. Abbaan ofuma isaati akkuma jireenya qabu ilmis akka jireenya qabaatuuf waaqayyo jireenya isaaf kenneeraa jedha. Eeshi. Kanaafuu Yesuusiif jireenya waaqayyootu kenne waaqayyo ta'uu hin danda'u jechuudha barsiisaati amma barsiiftee kaate. Akkam jedhe meerra deebi. Abbaan ofuma isaati akka jireenya qabu ilmis akka jiraatuuf waaqayyoon jireenya isaaf kenneeraa jedha. Eeshi. Kanaafuu Yesuusiif waaqayyootu jireenya kenneemi. Eeshi. Ishiin jedhin ka'ee naan jedhime yoo kan lakkinaan jedhe waaqayyootu jireenya kenneefi. Haasaa maboota akkas jedhe. Waaqayyootu jireenya kenneefimi. Eeshi. Ishiin jedhin akkasiin jedhe ishiin jedhin yookaan lakkinaan jedhe. Barsiifata koota akkasii jedhati.
Ishee jechuun koo eeyyee jechuun godhame. Kana bichaa naan jedhi lakki kaan biraa ishii naan jedhi rakkoo qabu. Kana bichaa waaqayyo. Abbaan akka maal ta'u Ayyalla abbaan ofiisaati akkuma jiraatu ilmis akka ofiisaati jiraatu waaqayyoon jireenya isaaf kennee jedha. Eessarraa akka jedhan natti miga. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 26. Maal ta'e reeyoo sirratti? Ayyee jireenya waaqayyo kenneefi misin jedhe. Tadaa nama seedhumaaf itti hidhattee gaamma kana. Nama sababiin inni nama ta'ee dhufee filtee akkasidha gaaffii kana hidhattee. Akkasii hin jenne waaqayyotu jireenya kenneefi miti isin jedhe. Eeshi kenneeraaf. Akkas. Kanaafuu barsiisa tamma barsiifte sanaan waaqayyo ta'uu hin danda'u jechuudha. Gaarii. Ilaali. Ayyee namni waaqayyoon taayitaa yookaan aangoo kenneef waaqayyo ta'uu ni danda'a. Maala xiqqoo akkoo akkatti deebisnu hin qabnu matoosa dabaree nama allattuun kana badeem kanayyuu yemee Banaa kaanaaf. deebisaa jirta baaba eebbifame waaqayyo bara jireenya keessiif haa eebbisu. Utuutiin jedhinu eebbifamaadha no. Eebbifamaadha dhugaa eebbifamaadha. Akkasiin jedhee. Na dhagayeeti. Maqaa abbaatti ilmaatti hafuura qulqulluu sadanuu waaqayyo tokko gati jedhuu fi abbaan. Wanni akkas jedhu hin jiru baaba. Dhugaa rabbi dhugaa siin jedhu. Maal jechuudha? Macaafa keessa wangeela maatiis boqonnaa 28 argi dubbisika hin jedhu taanaan. Waaqayyo tokkicha hin jedhu. Sadan waaqayyo tokkicha hin jedhu. Bakka dhaqiiti wangeela Yohaannis boqonnaa 28 dubbifadhuuti akaati cuuphaa bartoota koos. Maqaa hafuura qulqulluutti dhaqaa cuuphaa bartoota koo godhaa jedha. Abbaan ilmi sadanuu waaqa tokko. Hin jedhu macaafni hin jedhu. Bakka gaafa argattu naa bilbili kanuma irratti. Buufi. Ati ganaa namaatti tonaa kolta hojiin kee silas jallisaadha. Buuf deemtaa? Buuf deemtaa? Nama maadha jira nan dhufa eessa jira kaayee deemuu hin danda'a si faana naasa'ullee malee. Ishi dhageeffatu.